This is chapter 9 of human resource management, and the topic is promotion, transfer and separation. Tira jirtu harka fuune har'a chapter saglaffaa human resource management irra keenya irra actually chapter tokkoffaarra jalqabnee consequently amma chapter saglaffaarra keenya irra kanaaf chapterii gara duubatti ilaalleerraa akka buufattan abdiin qaba. Har'ammoo chapterii saglaffaa ilaalla jechuudha. Promotion, transfer, separation. So you know that the term promotion means simply what upgrading your level from lower to the upper. Akkuma asitti ilaaltanitti kan fakkiin kun yookaan immoo suuraan kun kan isin akeeku bakarraa namichi kuni gara olii deemaa jira. Inni kun promotionii jedhama jechuudha. Dhaabbata tokko keessatti hojjetaan tokko bakka duraan ture irraa gara levelii itti aanutti gaafa promote ta'u promotionii jennaan jechuudha. So promotion means simply an advancement within an organization is ordinarily labeled as promotion, and it is an upward movement of an employee from current job to another that is higher in pay, responsibility, status and organizational level. Kanaaf promotion advancement in an organization yookaan immoo dhaabbata tokko keessatti guddina yookaan immoo jijjiirama hojjetaan tokko taasisuun kan kennamudha jechuudha. Kana jechuudha hojjetaan tokko levelii tokko irraa gara levelii biraatti mindaa isaa bakka dabaluutiin akkasumas responsibility yookaan itti gaafatamummaa isaa dabaluu status isaas dabaluu yookaan immoo organizational levelii sanaan gara olitti gara sadarkaatti aanutti ceesisuun suni promotion jedhama jechuudha. So a mere shifting of an employee to different job which has better working hours, better placement, working condition does not imply promotion. It is a vertical movement in a rank and responsibility ta'uu qaba jechuudha. So asitti maal jechaa jira hojjetaa tokko bakka hojii tokko irraa gara hojii biraatti jijjiiruun yookaan immoo bakka sa'aatii hojii sana waan fooyyessiteef yookaan immoo bakka bareedaa bakka inni itti hojjetutti waan jijjiirteef suni promotion jedhamu. Yeroo hundaa promotion jechuudhaaf vertical movement of ranking jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu irraan olii jijjiiramni wayii jiraachuu qaba jechuudha. Jijjiiramni mindaa, jijjiiramni staatasii, jijjiiramni responsibility jiraachuu qaba jechuudha promotion jechuudhaaf. So according to E.B. Filippo, promotion involves a change from one job to another that is better in the terms of status and responsibility. Kanaaf namichi Filippo jedhamu yeroo jalqabaa promotionii bifa kamiin hiikee promotionii jechuun hojjetaan tokko hojii tokko irraa gara hojiitti aanu yookaan immoo hojii fooyyee karaa staatusiitiin yookaan immoo responsibilitytiin gaafa guddate promotion jennaan jedhee. According to Scott and Spiegel, a promotion is a transfer of an employee to a job that pay more money or that enjoys some preferable status. Kanaaf inni immoo saayintistoonni lamaan kun immoo maal jedhanii kan promotion jechuun jijjiirraa hojjetaa tokko hojii gara mindaa olaanaa yookaan immoo staatusii olaanaa qabutti yoo hojii jijjiirreedha jedha promotion jechuun. For example, promotion jechuudhaaf exampleonni kennamanii jira. Fakkeenyaaf HR assistant receives a promotion to HR generalist, and HR generalist receives a promotion to dual role of HR generalist and employee development coordinators. HR generalist given a promotion to HR manager. HR manager is given a promotion to manager of human resource and administration. HR manager is promoted to HR director. Gaafa bifa kanaan jijjiiramni jiraate kanaan promotion jennaan jechuudha. Promotion kun maaliif barbaachisu yookaan immoo purpose of promotion ilaalla jechuudha. So to recognize an employee's performance and commitment or loyalty as well as motivate him or her to a better performance. Kanaaf promotion gaafa jiraate commitment fi motivation hojjetaa ni dabala. Inni kun dabalee jechuun immoo performance isaa akka dabalu taasisa. Inni lammaffaa to boost moral and the sense of belonging to employee. Hojjetaan suni moraaliin isaa garmalee akka dabaluu fi sense of belonging to an employee kana jechuun keenyummaan akka isa organization kun kiyya
sadarkaa jedhu yookaan ilaalcha jedhu akka gonfatus isa taasisuu danda'a jechuudha. To retain skilled and talented employees hojjettoota skillii qabanii fi talented ta'an yeroo dheeraa dhaabbata sana keessatti tursiisuufis promotion inni fayyada jechuudha. To develop a competent internal source of employees for higher levels dorgomaa akka ta'an hojjettoonni keessaa promotion hin jiratan dorgomaa akka ta'an taasisaa. To utilize the knowledge and the skill of the employees more effectively dandeettii beekumsa isaanii garmalee akka fayyadaman yookaan effectively akka fayyadaman isaan taasisaa. To attract suitable competent worker for the organization sanaaf dorgomaa hojjettoota dorgomaa ta'anii fi hojichaaf sirrii ta'an akka argannus nu taasisa jechuudha. Types of promotion generally four type of promotion tu jira. Promotion akaku afurtu jira jechuudha. Inni tokkoffaa dry promotion goggogaa maal jechuudha. Where an employee is promoted to a higher position and responsibility without any increment in salary. Look, akkuma maqaan isaa ibsu promotion goggogaa jechuun namichi gara higher position itti jijjiirame malee mindaan isaa waan dabaluu miti yookaan immoo salariin isaa hin dabalu jechuudha. Vertical promotion is type of employees moved into subsequential higher level combined by greater power, responsibility, position desire. Vertical promotion gaafa jedhamu hojjetaan tokko promote kan ta'uuni gara powerii guddaa responsibility dabalataa fi positionii isa olaanuu akka qabatuu fi mindaan isaas kan dabalu yoo ta'e that is vertical promotion jennaan jechuudha. Upgradation are there the job is promoted in the organizational hierarchy. As a result, the employee obtain additional salary, higher responsibility in the power. Kana jechuun immoo organization in tokko organizational hierarchy isaa dabaluu danda'a yookaan immoo jijjiiramuu danda'a. Gaafa akkasii hojjetaan tokko levelii tokko irraa gara levelii biraatti ni jijjiirama. Yeroo akkasii sanas promotion jennaani actually promotion kun immoo mindaas additional fi mindaanis ni dabala, responsibility fi powerinis akkasumatti dabala jechuudha upgradation keessatti. Up or out in this the person must earn promotion or search employment elsewhere dha. Inni kun immoo up or out jechuun yookaan promotion kenniif yookaan immoo hojii barbaaduu yaada qaba jechuudha hojjetan keenya. So the base of promotion seniority in the merit or skills. Yeroo baay'ee promotion kan hojjetamu tokkoffaa seniority tiini lammaffaan immoo skill yookaan dandeettiin. Seniority gaafa jennu waggaa meeqa dhaabbata sana tajaajile kan jedhu ni ilaalama. Inni biraa sa'a meeqaaf hojjeta organization sana keessatti kan jedhu ni ilaalama. Waggaa meeqaaf sa'a meeqaaf kan jedhu sun hundi seniority irratti gahee guddaa qaba. Asirratti immoo merit yookaan immoo skill gaafa jennu merit means ability to work matti dandeettii hojii hojjechuu. It is not an individual employee skills, knowledge, ability, efficiency and aptitude as measured from educational training and past record. Kanaaf dandeettii hojjetaa sanarratti hundoofnee promotion hojjechuuf ni dandeenya jechuudha. Seniority the senior most person in a lower grade shall be promoted as and when there is an opening to the higher position. Seniority is suggested as a criteria for promotion on the play that there is a positive correlation between length of the service and the talent. If the merit is adopted as a base of promotion, then the person in the lower grade, no matter his junior, most in the company shall be promoted. To encourage all employees to improve their efficiency. Kanaaf merit gaafa jennu seniority yookaan hoggaan turtii ni ilaalamu. Namni duuba iyyuu qaxarame promote carraatti ta'uu qaba jechuudha. Garuu seniority dhaan gaafa ta'u immoo waggaan hojii ni ilaalama jechuudha. Duration in service yaati kennite ni ilaalama jechuudha. Advantage of the base fakkeenyaaf seniority base advantage isaa maali? Easy to measure the length of the service. Waggaa meeqa akka tajaajile beekuun salphaadha. Labor union generally on seniority yeroo baay'ee labor union seniority kanarratti hundaa'an waan ta'eef achinis itti gaafatamummaa keenya akka baanu agarsiisa. Security and certainty also plus point. Minimize the scope of grievance and conflict. Yeroo baay'ee conflictiin fi qirreetaan hojjettoota garaagaraa keessatti akka uumamnes ni fayyada jechuudha. Merit in the skill imply the knowledge, skill and the performance record on an employee to motivate a competent employee to work hard and acquire new skills. Kun yeroo baay'ee dandeettii fi beekumsa irratti hundaa'an ta'e hojjettoonni hundi dandeettii dabalataa yookaan skiilii dabalataa akka argatan yookaan akka gonfatan isaan taasisa jechuudha. Reducing labor turnover, it provides a sense of satisfaction to the senior employee. It helps to maintain efficiency of the organization, the recognize talent and performance. It helps to attract and retain young and promising employees in an organization. Kanaaf
faayidaan isaan lamaanuu faayidaa mataa ofii qabu. Fakkeenyaaf turnover jechuun namoota hojii gadhiisanii deeman sana akka hojiin gadhiifne taasisa jechuudha. Inni kaan immoo gaafa sineeritiin deema sineeritiin itti dhaga'amu hojjetaa tokko satisfaakshiniin isaa akka dabalu isa taasisa jechuudha. Inni kun immoo youngsters yookaan immoo dargaggeeyyii dandeettii cimaa qaban organizationii sana keessatti tursiisuuf fayyada jechuudha. Disadvantage isaanii maa inni fakkeenyaaf seniority gaafa fudhannu basic yoo goone disadvantage isaa the assumption that the length of the service indicate the talent is not valid because beyond a certain age a person may not learn. Yeroo baay'ee umurii irratti yookaan immoo turtii organization sana gaafa laallu talent ilaalaa hin jirru jechuudha. Kanaaf isaan duubatti warroota dhufan youngster generation akka organization sana keessatti hin turre gochaa jirra waan ta'eef kunis dhiibbaa guddaadha. Performance the potential of an individual is not recognized. Potentially karaa itti beeknu hin qabnu. Merit in the skill gaafa ta'u measuring merit is not easy actually. Knowledge isaa beekuun measure gochuun salphaa miti. Kanaaf judgment yookaan subjective judgment irratti yeroo baay'ee dhiibbaa guddaa qabatu. Many employees particularly labor union distract the management integrity in judging merit. The assumption of that length of the service indicate talent is not valid. Kana actually generate so bifa kanaan fakkaata jechuudha. So transfer promotionii eega kana ta'e transferiin immoo maal suuraa kana irratti akkuma argaa jirtanitti fakkeenyaaf qurxummiilee as keessa jiran gara bishaan kana keessa yookaan immoo tankarii kana keessatti gaafa dabarsinu transferii jedhama jechuudha. Kanaaf transferii maayini transfer is simply horizontal or lateral movement of an employee from one job section, department, shift, plant, position to another at some other place where salary, status and responsibility are usually the same. Kun immoo simply hojii tokko irraa gara hojii biraatti, sectionii tokko irraa gara sectionii biraa, departmentii biraa irraa gara departmentii kaanitti hojjetaa keenya gaafa jijjiirru status isaa, salary isaa, responsibility isaa akkuma dur tureetti dhiifnee jechuudha. Osoo waan akka jijjiiraman fidin yoo goone kanaan transfer jennaan jechuudha. So transfer is defined as a lateral shift causing a movement of an individual from one position to another, usually without involving any kind of change in duties, responsibilities, skills needed or compensation. Compensation in jiru, skill in dabalataa barbaadamu hin jiru, duty in dabalataa siif kennamu hin jiru. Simply hojii tokko irraa gara hojii biraatti yoo change goone hojjetaa keenya transfer jennaan jechuudha. Maayinni kaayyoon isaa yookaan purpose transferiin maayinni tokkoffaa organizational need sana guutuufi. Lammaffaa employee hojjettoonni tokko gaafiilee akkasii dhiyeessu hojii kanarraa gara hojii kanatti na jijjiira. Kanaaf akka fedhii isaatti akka hojjetu goon to utilize service of an employee properly when he or she is not performing a management field he or she may be elsewhere. Fakkeenyaaf sekshinii kanarratti namichi kun faayidaa inni kennu hagas maraa miti osoo sekshinii kaanitti jijjiirame faayidaa bareeda kenna jennee yoo itti amanne gabaabumatti hojjetaa tokko transfer gochuu ni dandeenya. Versatility of the employee increase gochuudhaaf adjust workforce to replace new employee by an employee who has been an organization to certain job for sufficiently long time and to penalize employee or to avoid labor union pertaining issue. Isaan kunniin transferiin maaliif akka barbaachisu kan immoo advantage isaati jechuudha. Transferiin kun immoo policy qaba. So what is the policy for transfer? So the policy must be impartial and known to each employee. Impartial. Ifa ta'uu qabu. Hojjetaan kamiyyuu beekuu qaba the base of transfer jechuudha. So impartiality is one factor. So inni lammaffaan the basis of the transfer should be indicated. Beekamuu qaba base of transfer sana jechuudha. Seniority dha moo scale dha kan jedhu beekuu qabu. Decide the rates pay to be given to the transferee. Rate pay of transferee sun beekamuu qaba. Intimate the fact that the transfer to the person concerned will be in advance. Dursee himamuu fi qabachuu namicha transfer ta'uu sana should be in writing or duly communicated to all concerned. Himamuu qabaa barreeffamaan ta'uu danda'a oralitti himamuu qabaa locate the authority in some officer who may intimate and implement the transfer. Transfer cannot be made frequently and not for the sake of transfer only. Facilities such as leave, special allowance for shifting should be clearly prescribed in the transfer. Saanun kunniin policy isaati jechuudha. Types of transfer intra-departmental transfer hin jira.
within the same department jechuudha. Transfer department gaafa jedhamu within the same section of the same department and effect without the issue of any transfer order to the employee, and he may be given oral instruction, however must be informed as such transfers jedha. Department tokkorraa department sana keessatti kutaa tokkorraa gara kutaa tokkotti hojjetaa tokko transfer gochuun ni danda'ama. Inter department gaafa jennu department tokkorraa gara department biraatti garuu there is a mutual consultation among the department head when such transfer can be permanent nature or long duration. So written orders signed by the personnel manager are issued to the employer. Department tokkorraa gara department biraatti gaafa nama jijjiirru actually department heading lamaan itti waliigalee barreeffamaan beeksisuu qaba jechuudha. Benefit of transfer, main advantage in transfer gaafa jennu increase productivity and effectiveness of the organization, greater job satisfaction to the employee, stabilize fluctuating of the job needs, improve employee skills, remedy for wrong placement, and improve labor relations. Haalan kanneen advantage qaba tokko fa organization sun productivity isaa akka dabalu. Namichi transfer ta'e sunu akka gammadee hojii isaa hojjetu taasisuu danda'a. Fluctuating job needs stabilize godha. Employee skill akka dabalu taasisa. Remedy for wrong placement. Namoota tokko wrong placement goone taanaan tokkorraa gara biraatti gaafa fidnu bifa transferiitiin sirreessuu dandeenya. Improve labor relationship isaa dabaluuf. Kanneeniif akkasumas develop employee for the future promotion, avoid monotony and boredom. Isaan sanniin department tokko keessa qofa gaafa goon monotony yookaan boredom yookaan feeling of depression itti dhagamuu hin danda'u jechuudha. Isaan kanneeniif promotioniin transferiin advantage qaba jechuudha. So faallaa promotioniitiin immoo demotioniitu jira. Promotionii reefuu akkuma argitanitti jalaa ol deemaa ture namichi kun immoo darbatameera akkuma argitan kana. Kanaaf gubbaa gadi jechuudha demotion jechuun immoo. Kanaaf demotion is simply has been defined as an assignment of an individual to the job of lower rank and pay, usually involving lower level of difficulty and responsibility. Kanaaf status duraan ture irraa gara gadii gaafa buufnu minda isaas gubbarraa gaafa gadi irraa kunnee gadi hir'isnu demotion jedhama. Demotion serves as a useful purpose in the sense that they keep the employee that alert and alive to their responsibility in the duty. Demotion yeroo baay'ee namoonni organization tokkotti qacaraman akkaataa organization ajajuun seeraan hojjetan taanaan profitable hin taanaan hojjetaan kan akka irraa baru taasisuuf hojjetaa tokko bakka duraan ture irraa gadi buufna jechuudha. So demotion is an antithesis of promotion where is an employee is demoted to the post at the lower level. Example, a manager may be demoted as a supervisor. Manager ragaa supervisor itti gadi buuftu demotion jedhama jechuudha. Maayini sababni demotion? What the cause of demotions? When a department are combined, bosses are often required to accept lower level positions since jobs are eliminated. So department fakkeenyaaf combined yoo kan ta'u barji gaafa ta'u jechuudha. Kan immoo size of organization bal'aa ture gara narrowtti gaafa geeddaramu demotion jiraachudha. So in our case on the part of the employee in the terms of job performance, attitude and capability ga'umsiisa akkaataa barbaadamuun hin ta'u taanaan demotion ni jira jechuudha. When older employee are unable to adjust as per change in technology, technology wajjin hin deemu taanaan hojjetaan tokko fayyaan isaa health or personal reason ta'uu danda'a. Demotion also disciplinary measure ta'uu danda'a. Sababa discipliniitiinis demote gochuu dandeenya. Demotion kunis poolisii qaba akkuma transferii sana. So what is the demotion policy? One, a clear, transparent and set of reasonable rules should be framed, violation of which would subject an employee to demotion. Seerri dhaabbata tokko sirriitti demotioniidhaaf maaltu si saaxiluu danda'a kan jedhu hojjetaa sanaaf bifa transparent ta'een barreeffamee itti kennamuu qaba jechuudha. Duruma osoo hojiin eegaliin. The information should be clearly communicated to employee. Seeraan itti mari'atamee itti dubbatamee itti himamuu qaba. If the violator are discovered, they should be consistent in penalty. There should be a competent investigation of any allied violation. There should be a provision for their review. The employee's salary may remain the same if it is within the range of the lower class or it may be reduced. Salary structure is demotion enough fakkeenyaaf almost
lower class level keessatti kan argamu taana akkasumara jijjiiramni jiraachuu dhabuu danda'a. If the employee salary is above the maximum lower grade, then the salary must be reduced at the last at least to the maximum of the lower grade itti gadi. So effect of demotion, main effect is demotion have a serious impact on the need of fulfillment. There is emotional turmoil, inefficiency in the resignation. Yeah, emotionally namichi demote ta'uuf miidhamuu danda'a. Maatii kan bulchu yoo ta'e demote gaafa ta'u mindaan waan irraa kutamuuf even basic need isaa guutuu dadhabuu. Hence demotion are made quite infrequently. Many managers prefer to discharge employee rather than the fact the problem is arising demotion. Yeah, yeroo baay'ee manageroonni adabbiimaan hojjettoota isaanii bira darbuu barbaadu demote gochuu irraa. Separation is the next topic. Separation means cessation of a service within the organization for one or other reason. Separation jechuun gabaabatti hojjetaan tokko kaampaanii sana irraa gaafa gargar ba'u jechuudha. The employee may be separated from HR and payroll due to resignation, discharge, dismissal, suspension, retrenchment or layoff. Yeah, resign godhamuu danda'a, discharge or dismiss godhamuu danda'a, suspend godhamuu danda'a yookaan immoo layoff achii ari'amuu yookaan immoo qannafamuu danda'a jechuudha, hirrifamuu danda'a jechuudha. Isaan kunniin cause of separation. Resignation may be put in voluntary by the employees to the ground of health, better opportunity elsewhere or maladjustment with the company policy and officers for the reason of marriage. Yeah, hojjetaan tokko dhaabbata san keessaa ufuma isaa fedhii isaatiin gadhiisuu danda'a. Sababa fayyaatiin ta'uu danda'a, carraa bareedaa argattee ta'uu danda'a, wantoota garaagaraatiin sababa miireejiitiin ta'uu danda'a. Hojjetaan tokko resign gochuu ni danda'a yookaan immoo hojii gadhiisuu ni danda'a jechuudha. Discharge jechuun simply involves a permanent separation of an employee from payroll or for violation of rules and inadequate. Seera cabsuutiin irraa kan ka'e hojjetaan tokko guutumaan guututti kaampaanii sanarraa ba'uu danda'a. Proper procedure for discharge must be conducted, but should not be an impulsive. There has to be written warning for the same along with discharge. Later at the time of discharge, adequate provision should exist for the review of discharge of employee. Dismissal is the termination of the service of an employee, may be punishment, misconduct, or unauthorized or prolonged absence from duty. Yeah. Dismiss gochuu dandeenya kun gabaabumatti hojjetaa tokko hojii isaarratti irra deddeebiidhaan hin argamu taanaan amala hin taane agarsiisa taanaan dismiss gochuu dandeenya. Suspension, it may be awarded during inquiry is being conducted. During suspension, employee gets substance allowance. Retrenchment or layoff, permanent termination for economic reason of an organization. Yeah, organization in tokko hojjettoota isaa ari'uu danda'a. Maaliif gabaabumatti kisaaraa irratti bu'uu waan danda'u bu'uutiin ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin organization tokko hojjettoota isaanii ari'a jechuudha. Notice in writing needs to be given some time ahead of separation time to the employee. The last one is the end of Unit 9. Thank you very much. So next we'll come with chapter 10, which is the last chapter maybe for the course. Human Resource Management. So guddaa galatooma chapterii 9ffaa finneerra amma chapterii 14ffaa qofatu nu hafa koorsii kana xumuruudha. Kanaaf chapterii 1ffarraa eegaltanii haga chapterii 9ffaa tiitoorii keenya gara duubatti deemtanii ilaaluun irraa fayyadamuu dandeessu. Inni kun koorsiin kun baay'ee isin fayyada, especially warra Human Resource Management, Marketing Management, Business Management, Pure Management exactly major coursiidha waan ta'eef exit exam irratti ligaatlee hedduutu haftan ta'a waan ta'eef sirriitti fayyadamuu ni dandeessu. Jannaa guddaa galatooma.